Bulchiinsi magaalaa Finfinnee rakkoo jiraattota magaalichaa furuuf hirmaannaa abbootii qabeenyaa fi tola ooltotaan piroojektota namarratti xiyyeeffatan hojjechiisee hawaasaaf dabarsuu aadaa hojii taasifateera. Kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee kutaa magaalaa Qiirqosii fi Lidataatti manneen ganna kana hirmaannaa abbootii qabeenyaan ijaaraman fayyadamtootaaf dabarsaniiru. Kantiibaa Adaanech saganticha irratti haasaa taasisaniin manneen tola ooltotaan ijaaramanii namoota sadarkaa jireenyaa gadaanaa keessa jiraatanii fi lammiilee humna hin qabneef dabarfaman kunneen waadaa hawaasa keenyaaf seenne kabajaa jiraachuu agarsiisa jedhanii abbootii qabeenyaa mul'ataa fi ergama magaalichaa milkeessuu keessatti shoora isaanii baachaa jiran galateeffataniiru. ከተማችን ራዕይ ጋራ በመተባበር ራዕያችንን ተካፍለው አብረውን የሰሩትን ልበቀና ባለሀብቶች እናመሰግናለን። mul'ata magaalaa keenyaa tumsuu fi qooddachuun abbootiin qabeenyaa of kennitanii nu waliin hojjettan galatoomaa itti gaafatamummaa hawaasummaa isaanis gochaan agarsiisaniiru. Biyyi keenya qofaatti osoo hin taane muuxannoon biyyoottan biroos isuma kana agarsiisa. Biyyi kan guddattu magaalaan kan misoomtu waliin yoo hojjetamedha. Qabeenyi jireenya dhala namaa irratti jijjiirama hin finne homaa hiikaa hin qabu. Akkasitti waliinaa hojjennu yeroo jennus adeemsi kun akka magaalaa keenya aadaa hojii hojmaataa fi seeras taasisnee hojiirra oolchaa jirra. እንደ ስራ ባህል እንደ አሰራር ባህል እንደ ህግ ከተማችን ላይ እየተገበርን ያለነው bara haaraa dhufaa jirutti hawaasa keenya harka duwwaan baga ittiin sin ga'e hin jennu kan jedhan kantiibaa Adaanech ayyaanni ayyaana caalus imimmaan lammiilee qorsuu fi amanamummaan hawaasa tajaajiluu ta'uu kaasaniiru. በርካታ የከተማችን አቅመ ደካሞች የአገር ባለውለታዎች namoota humna hin qabne kanneen biyyaaf oolmaa guddaa oolan lammiilee sadarkaa jireenya gadi aanaa keessa jiraataniif bara haaraa kanatti manneen 1686 ijaarree dhiheessuun bara haaraa baga ittiin isinin gahe jechuuf hojjechaa jirra. Hojjennee rakkoo hawaasa keenyaa salphisuun nu gammachiisa. Nuuf ayyaanni keenya isa kana. Nuyi ayyaanni keenya imimmaan uummataa qorsudha. Waadaa seenne raawwachuu fi amanamummaan tajaajiluu caalaa nuuf ayyaanni hin jiru. Imimmaan keessan qooree yeroo arginu boqonnaa sammuu guddaa nuuf kenna. Warri abbaa carraa taatan baga gammaddan. እናንተን ባሲታበስ ማየት ትልቅ እረፍት ይሰጠናል. Manneen jireenyaa abbootii qabeenyaan ijaaramanii hawaasaaf dabarfamaa jiran kunneen rakkoo manneen jireenyaa kanii kan qofa osoo hin taane fayyadamummaa haqa qabeessaa kan mirkaneessaa jiran ta'us kantiibaa Adaanech dubbataniiru. ባለን ንብረት ባለን ቦታ ላይ ባለን ሀብት ላይ ፍትሃዊ የሆነ አሰራርን እየተገበርን qabeenyaa fi lafa qabnu irratti fayyadamummaa haqa qabeessa hojiitti hiikaa rakkoo nama hundaa yeroo tokkotti hiikuu yoo dadhabnes adeemsa keenya hawaasa hundaaf furmaata ta'uuf imalarra jirra. Biyyi keenya ni badhaati. Rakkoo hunda keenyaa salphisuu qofa osoo hin taane firii badhaadhinaa ni dhandhamna. የብልጽግናዋን ትልቅ ፍሬ የምንቋደስ ይሆናል። rakkoolee hawaasaa hiikuuf hojiileen eegalaman cimanii kan itti fufan ta'uu kantiibaa Adaanech dhaamaniiru.